kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa jirtu nagaa keessanii nagaan qabaan gara kiyyaanii har'a duulee muraasa takka qabadheetiin isiniif dhiyaadhee jira. Akkanumaan gaduma sagantaa kootiin hordoftan isin mateera. Takka lama jennee duulee keenya qabadhee dhiyaadheen gaafan isinii jalqabu Dr. Abiy Ahmed Ali hutuun isaa shakkiin qabdu haalli ammaan tana biyyattiin tun keessa jirtu irraa qabee biyyoonni addunyaadhaa Awurooppaa, Ameerikaa, idil addunyaa dhaabbanni idil addunyaa dhimma Itoophiyaa ija kamiin ilaalaa jirra warri jettanii ijaanis achi arguu jirtan amma booda paartii bilchiginaa osoo namni jaalatu illee jiraate osoo nuti illee jaalanne amma booda argachuu illee dandeenyu dhabne jechuu wal dhabne jechuudha paartii bilchiginaa wajjin warreettan paartii bilchiginaa deeggartan sabbaraa sabri imaan isin yaasan isin jenna. Dr. Abiy Ahmed harkaa fi miila isaa hidhamee dhaabbata idil addunyaa mana murtii idil addunyaa irratti dhiyaachuudhaaf fagoo hin jiru. Ammaan tana akkuma namni addunyaa tanarraa jinoosaayididhaan himatame sadarkaa addunyaa irratti Noobel Piriis fudhatee isaa fi nama takka bichaadha. Haala ammaan tana keessa jiru kanaan jinoosaayididhaan himatame jennaan dhimma kana dhaabsisuu baannaan tarkaan fudhanna jedhanii Ameerikaan waan maal isaa akka godhuu teessu walumaan kana garuu ta'a. Haalli ammaan tana biyyattiin nu keessa jirtu kan nama sodaachisu illee ta'u garuu dhimmi fagoon jiru mana murtii addunyaa dhiyaachuun isaatii sa'aan warreettan paartii bilchiginaa tana deeggartan qondaalonni paartii bilchiginaadhaa jalaa garagaltanii dhimma inni hojjechaa jiru keessa ani hin jiru anis keessa hin jiru isa hoogganummaan dhimma kanaatu isa an keessa hin jiru jettanii duuda itti galuu qabdan saan ammaan tana amma yeroo isin qabdan ammaa fi amma qofti uummata keessan cinaa dhaabbatanii duraanuu yaadaan garagara taane malee siyaasa garagaraa deeggarnuus dhiigaan addan baane tokkummaan siyaasni isin deeggartanii fi kan nuti deeggarus garagara yoo ta'e obbolummaan keenya dhiigni keenya tokko akkuma jirutti jira. Garuu Dr. Abiy Ahmed diktaatara ta'uudhaan jinoosaayidii naannoo Tigraay fi Oromiyaa keessatti taasisaa jiru kanaan addunyaa irratti kan himatame yeroo ta'utti siistama PPdhaa guutuutti itti gaafatamaa addunyaan jettee osoo isinitti qubas isinitti isin qabdee Dr. Abiy Ahmed wajjin mana murtii idil addunyaatti osoo hin dhaabbannetti yeroo ammaan tanatti hatattamaan kaatanii dhimma biyyattiin tun keessa jirtu kana addunyaan maal akka jechaa jirtu kana ni agartanii furmaanni isin qabda yeroo isin qabda yeroo ammaan tana qoftiidha yeroo tana if duuba deebitanii fi haala kamitti jiressa biyyi kun biyyoonni addunyaadhaa maalirra jiran Awurooppaan akkamittiin Itoophiyaa akkamiin ilaaluu jirti Ameerikaan Itoophiyaa akkamiin ilaaluu jirti jettanii ija keessan gama addunyaa garagalchitanii ilaaltanii ofirraa hubattanii dhimma kana hatattamaan ofirraa of duuba deebitanii uummata keessan cinaa dhaabbattanii nuti keessan jiru duraanuu dogongorreetiin uummata keenya cinaa dhaabbanne jettanii isaanis uummata cinaa dhaabbachuu qabdan uummatatti as deebitanii uummata keessan araarfachuu qabdan yeroon ammaa fi amma qoftiidha. Yoo carraa qabaattan sa'a kana fayyadamtanii uummata keenya jalaa dhaabbata idil addunyaa jalaa bilisa baatanii akka ittiin himata jinoosaayidii himatamne carraa akkasiitis ammaan tana yeroo ammaa ni qabdanii dafaa hooggantoonni paartii bilchiginaa gandaa Oromiyaa hanga federaalaa jirtan yeroon isin qabdan carraan isin qabdan ammaan tana qoftiidha. Carraa keessan kana fayyadamtanii daftanii if duuba jalaa deebitanii akka gartee dhaabbata idil addunyaan Awurooppaa fi Ameerikaan amma dhimma Itoophiyaa kan Dr. Abiy jinoosaayidin himataa osoo jirtu kana jala akkan seenne asumaan dhaamsa keenyaas isin dabarsuu barbaanna. Yaadaa fi siyaasaan garagara taane malee dhiigaan addan baane Oromummaan keenya waliin jirti. Yaada garagaraa qabannus Oromummaan nu tokkoomsa. Oromummaa kan laaltanii Oromummaa keessaniif dhiiga keessaniif ummata keessanitti as garagaltanii ummata keessaniin lakkii nuti dogongoraan duraanuu waan kanatti seenne ummata Oromoo nuuf golcha. Oromoon ummata safuu fi aadaa qabu ummata irra dabruu beeku waan ta'eef daftanii hatattamaan yeroo ammaan tanatti ummata keessan cinaa akka dhaabbatan asumaan dhaamsa keenya isin dabarsuun barbaada. Warreeta YouTube chaanaalii kiyyaas fi saaree taatan subscribe godhaadha. YouTube chaanaalii kana guddisaa ummata keessan yaada ummata keessan garagaraa isiniin kabidaanis kan hin ga'uun ta'a. Ummanni Oromoo kan alaa fi keessa jirrus dhimma Itoophiyaa fi dhimma Oromoo kanarratti yeroo hedduu kanarratti hojjennu ta'a. Haala ummanni baay'ee wanni tokko waan hin ragajjabeessee dubbachuu barbaadu kun ta'alaa qofti miti asii Suudaanis meeshaalee garagaraa addunyaarraa liqeeffattee Gibsi irraa waliigaltee haaretti kan guyyaa kaleessaa waliigaltee Gibsi wajjin mallatteessanii meeshaalee hedduu irraa liqeeffattee akka jirtu isinillee quba qabdanii lolatti seentee nama hedduu akka galaafattee guyyaa kaleessaa nama hedduus galaafattee meeshaalee qabeenya Itoophiyaadhaa hedduus akka barbareessitee dhageessanii jirtu.
خنيرة جنو حالي أمان تنبيتين دون كيس جرتو أي ست كديما جرتو هنو يسوني سركات ما جرتو خنافو هوجنتوني أرانتنا ونني نم أجندا إيجو قدر أسلو في هوجنتو تبارتي بلتجنا فدرالا هم أورمي عنك فدرالا جرتان كنافي خنافو isin amma yeroo ammaan tana if dhaqqabuu qabdu akkuma deengette jara habashootaa kana jala hin deeminaadha ummanni kun safuun qabu ummata safuu hin beekne maaliif jennaan ragaa qabatamaa wajjin isiniif lafa kaa deengette guyyaa ayyaana aduwaadhaa footoon abii talaxxafamteef jecha Abiy Ahmed ayya aduwaa deemee ture deebalaan Abiy Ahmed ሰውየው አድዋ ሄዶ ነው እንደ እንሻወዳለን እንደ ምናምን ጀቻ ከንቱረን እስንለን ቁባ ቀብደን የቹ የሮ ከናፍ አማ ኡመኒ ወራ አማናኒ ጀለዲየሙ ቀበኒ ሚቲ ኡመኒ ኦሮሞ አላፊ ኸይስ ጅርተን ኡመተ ከነ ጀላ ሀፍተኒ ወሬ ፓርቲ ብልጽግና ተናውገና ጅርተን ኡመተ ከበጃን ቀምነ ከነ ኸይስ ጀለዲየማ ጅርተኒ ዶክተር አብይ አህመድ ለን ወሬ ኢሳን ጀለ እቴ ኦሊገፍ ፊጋ ወልኹን አከሚተከ ኢሳን ሰልጵሱ ጅረን ጉያ ደንግዳ ቪዲዮ አከሚ ተረደለገን ዋኑም አከሚ ሰራም ፈካና ከመረተ ከደለገን ቪዲዮ ገባኒ ኢሳን ወራቡ ቱረን ተአላባን ዲምቱ في مغريسه ዲምቱን አላባ እንታቱ አላባ ታቱ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አረንጓዴ ቀይን አላባ እንታቱ ኡመተ ኦሮሞ ፍንፍኔ ኸይሳኔ ባብና ኡመተ ኦሮሞ ፍንፍኔ ኸይሳ ማልቀባ ጋላ ያኒ ኡመተ ኦሮሞ ካን አረብሳ ጅረን ኢስን ጀቹን ኡመተ ኦሮሞ በከቡቶኒ ተከም በከሰን ጅርተን ኡመተ ኦሮሞ ጉጅ አንከነበር አነቆ ኡመተ ኦሮሞ ፓርቲን ሆገነን ጅር ቆፋም ዲበር ኸይሳነ ከረጃን አረብሳ ጅረን አትመታን ከ كيس جرتا أتي شمالس كيس جرتا أتي تايي كيس جرتا هنجاسا كيس جرتا جالتو كيس جرتا دم خنا خيسا نمني أجنن أورمو الأنجاب الرفمته فيتي دكتورة فيتي بروفيسورة فيتي هوجنا بيتي فيتي وان فيتي مكا أورمو تي وان تيف أتيس كيس تركم تاجو خنا جلا خنافو أمتا أكنت أك بيتي أمتا أورمو قدامي لين جات مشان يقولي خنا خمسة دركا إثيوبيا خيستي بايني أكثر دركا إثيوبيا ميلين دبافي خلنا وسيني بيتني ولا كاول جراي تنتي من أورمو أمتا بلوان تانيف أكمل تبيجتي توجه كنا قابل من أبشوتا خنوقة أرومو سالبسا جرتوني أجرتني أتسباتني أترتم أرومو تفيزنتنا رابطني لكو جرتين أبشوتا أمني سفون بينو خنا متورومو قبي سالبسا جرو خنا سالبنا خنا جلا متورومو تسبابتني أو فيس باتني أمتا خنا سالبنا جلا باسو بايزا قوي نخلا دوغا بچو داف من أرومو أوفيس بلسوم سوسا شكل قبل بلسوم ما أرومو فاقو سنجرتو وان أما كانت تيفولو خنا دورتي أكمل جرتو خنا يو سالبتني أو ما سالبتني أمتا أرومو تفوادا كنغوتني واتا كاسن قوتني جروس شراخنا فايدم تاني أمة أورومو اللي كيسني أمة أورومو يسني أرامو اللي شراخنا فايدم من ديسني خنافو يو أوفي متى كيسني بجا أوفي جاي ندوجي جانا خنافو متى بارتي بلتجنا جلاغو هنك غباتي وري ديغرتوني بارتي بلتجنا كون أمة كيسنجنا كرابتن أكما بريزيدنتنا نو أمارا دينغت دغبي بلسوما أمة أورومو أمة أمارا لبسني جرا خنابودا وان أمة أورومو تنتاني توك أمة أمارا تنتاني توك هجتون هندن دامجي أكا بلسوما تنا جيجيرما أما دفين دكتور أبي دفين كان إسام في دلفاني في دليل تسوق ويا توكو غباني دمتو وان توكو غافتنين جرا وانا كانت يچو خنيسان أمان تنيرو أمان تنا دبچا جيران خنافو أمني أورومو تيس دم خنا لكل أوفرها هبتي هذا التمن وري يوتيوب channel لك يا فارات هذا سبسكرايب ولا ودو أهرب براتي ولد دبنا ترتي غاري